raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Hubannoo beektotaa. Sagantaa kanaan ilaalcha, taajabbii, qeeqa, hubannoo fi qorannoo hayyoonni haala dhimma biyya keenyaa irratti barreessan isiniif dhiyeessina. Hubannoo beektotaa. Waldhabdeen bilxiginnaa keessatti deemaa jiru maalirraa madde? Qopheessaan Lammii Jabeessaa, Gulaalaan Duubee Wayyeessaa, kan isinii dhiyeessu immoo an Iftuu Galataati. Paartiin Bilxiginnaa jedhamu dhaaba siyaasaa osoo hin taane garee hattootaa fi saamtota shiraan ijaarame. Tuuta nama yaada tokkootiin wixanamee yakkamtoota of jalatti hammatee hundaa'e. Namni dhuunfaan garee kanaatti yoo dabalames mul'ata nama tokkootiif hojjeta malee mo'ataa waloof hin qabu. Mul'anni amala waloo hin qabne ammoo hawwiirraa kan hafe kaayyoo saba fayyadu galmaan hin gahu. Wanti eegatuuti Bilxiginnaa ofiin jedhu kan Koloneel Abiyyi Ahmadiin gaggeeffamu aangoo siyaasaa shiraan dhuunfatee Itoophiyaa keessatti raawwataa ture jirus haqa kana bareechee agarsiisa. Miseensota Bilxiginnaa warra harki isaanii cubbuu baay'eedhaan laaqame. Leeccalloo uummataa saamuudhaan fedhii qabeenyaa horachuu fi aangoo siyaasaa qabatanii kaayyoo dhuunfaa fi garee isaanii galmaan gahuuf tuuta hattootaatti of ijaare malee aantummaa uummata coba tokko of keessaa hin qabu. Kanaaf immoo agarsiistuu danuutu jira. Isaan keessaa lammiilee nagaa jumlaan ajjeesuu fi hidhuu, qe'ee qonnaan bulaa gubuu fi kan hafe saamuu, hayyoota siyaasaa Oromoo hidhuu fi paartiilee siyaasaa Oromoo maallaqa ramaduun gargar qooduu, waajjiraalee isaanii humnaan cufuu, miseensotaa fi deeggartoota isaanii hidhuu fi gidirsuudhaan abdii kutachiisuu fi kan kana fakkaatan fa'aa raawwachuu isaaniiti. Kana malees tuuti Bilxiginnaa shiraan namoota jajjaboo dhiibbaa siyaasaa uumuu danda'an lubbuun dhabamsiisuu yookaan akka isaan baqatanii biyyaa bahan gochuun amaloota ittiin beekamu keessaa muraasa. Abiyyi Ahmad namoota aangoo isaatiif yaaddoo natti ta'uu malu jedhee sodaatu immoo isa tokko isa biraa irratti qindeessuun akka gidduu isaaniitti wal shakkiin uumamu gochuun walitti buusee kan barbaade muudee kan hin barbaanne aangoo irraa buusee umurii aangoo isaatii dheereffachuuf halkanii guyyaa hojjeta. Wanti gidduu kana miseensonni tuuta Bilxiginnaa walirratti odeessan gurra uummataa harkisuusaa hin beekama. Hangaasaa Ibraahim namni miseensa paarlaamaa Bilxiginnaa ta'ee fi miseensa caffee Oromiyaa kan ta'e Taayyee Danda'a garee hoggansa Shimallis Abdiisaa irratti duula ololaa bananii jiru. Kanuma bu'uura godhachuun waldhabdeen Bilxiginnaa keessatti deemaa jiru quuqama uummataatiif moo ergama biraa of keessaa qaba laata? Gaaffii jedhu irratti yaada hayyootaa fi xiinxala rogeessitoota miidiyaa tokko tokko isiniif dhiyeessinaa nu caqasaa. Falmitoota mirga namoomaa kan ta'anii fi maqaan isaanii akka miidiyaaf hin eeramne rogeeyyii fi hayyoonni nu gaafatan yaada sagaleedhaan dhimma wal dhibdee keessoo miseensota Bilxiginnaa irratti nuuf kennan akka armaan gaditti qindeessineerra. Paartiin biyya bulchaa jiru lammiilee nagaa, qotee bultoota, hojjettoota mootummaa fi kanneen biraa ajjeesuu bira darbee amma immoo sun naanqati jechuudhaan ofuma isaanii gidduutti iyyuu tibbana wanti gamaa gamana walitti daddarbatamaa jiru mul'ataa akka jiru argaa jirra. Kanarraa ka'uudhaan sababiin raafama keessoo miseensota isaanii yookiin miseensota Bilxiginnaa kana quuqama uummataaf miti jennee ilaaluun barbaachisa. Kun ibsa keessa iyyuu seenuu osoo hin barbaachisin adeemsa achi as dhufaa paartii Bilxiginnaa kana ilaaluurraa kaasnee hojii isaan hojjetan irraa kaasnee yoo kan ilaallu taate quuqama uummataatii fi akka hin taane namuuf ifa jechuudha. Sababiin isaa amma waggaa arfan darbe kana barattoonni manneen barnootaa keessatti ajjeefaman, qotee bultoonni ajjeefaman, manneen isaanii gubatu, lammiileen nagaa jimlaan yeroo rashaamanitti namni gadi ba'ee takkaa'u feesbuuk irrattis haa ta'u sooshaal miidiyaa kamirrattuu miidiyaa irratti dubbatee hin jiru. Quuqama isaatiif kan dubbate caffee Oromiyaa irrattis haa ta'u qaamni olaanaan paartii biyya bulchuu yookiin kan Oromiyaa illee haa ta'u namni ibsa kenne tokkollee hin turre. Kanarraa ka'uudhaan amma akkuma mammaaksi Oromoo jedhu hattuun gaafa hattuu miti gaafa hirattu wal lolti jedhan. Waan isaan waliin laaqaa turan waggootii arfan darbe kana waliin laaqaa turan dantaa dhuunfaa isaanii bira gaafa ga'u gaafa wal dhibdeen uumamtu hunduu gadi ba'ee garee uummachuudhaaf
ati garee kiyya ati garee sanii jechuun dhufe jechuudha. Akkan ilaalutti hundi isaanii yakkamtootadha. Yakkamaan immoo seeraaf dhiyaata. Quuqama uummataati otoo ta'e gaafa qotee bulaan Oromoo kumaatama manni isaanii gubatu maan dubbatin. Gaafa uummanni jimlaan mana tokko keessatti rashanaman maan dubbatin. Gaafa barataan Oromoo kumaatama mana barnootarraa hari'amu maan dubbatin. Gaafa deessuun mana ishii keessatti ajjeefamtu maan dubbatin. Gaafa qaamni faannoo ofiin jedhu nafxaggannaan daangaa ce'ee uummata Oromoo dhibbaan ajjeesu maan dubbatin. So har'a dantaa isaanii keessaa waan tuqame wayiitu jira jechuudha. Dantaan isaanii kun immoo hangoodha malee dhugumatti uummataaf quuqamanii miti. Keessuma darbanii gaafa artistiin keenya beekamaan Haacaaluu Hundeessaa du'u eenyu akka ajjeese gara waraana bilisummaa Oromootti quba qabaa turanii yookiin immoo dargaggoota yookiin immoo gara wayyaaneetti quba qabaa turan. Har'a ittiin dargaggoota Oromoo keessaa yookiin waraana bilisummaa Oromoo keessaa yookiin uummata Oromoo keessaa garee wayii akka ijaarrachuu yookiin immoo namni akka isaan sappoortii gochuu barbaaduuf jecha nama Haacaaluu ajjeese hin beennaa jedhan. Nama Haacaaluu ajjeese eenyu akka ta'e duraanuu miidiyaa irratti OBN fayyadamanii feesbuukii isaanii fayyadamanii miidiyaa biyya keessa jiru hunda fayyadamanii maqaa waraana bilisummaa Oromootti baasanii dha'uudhaan isaan akka ta'e ibsaa turan waan sobaa waan uummanni beeku. Har'a sun harkatti kufanii jennaan hin himnaa jedha. Otoo dhuguma himuu barbaadanii gaafa dhugaa isaatiif jecha namoonni dhibbaan kumaan mana hidhaatti dararamaa jiran maqaa isaatiin har'aayyuu murtiin itti murtaa'ee murtiin du'aa itti murtaa'ee murtiin umurii guutuu itti murtaa'ee mana hidhaa keessa jiran maan dubbatin. Har'a quuqama uummataatiif akka hin taane ifatti beekamaadha jechuudha. So sababiin raafama keessoo isaanii dhugaa Oromootu isaan raase. Sababiin raafama isaanii dhiiga Oromootu isaan raase. Sababiin raafama keessoo isaanii manneen uummataa gubatan, loon saamaman, lubbuu billaadhaan mormi isaanii citetu isaan raasuu jira. Dhugaa uummataatu isaan raasuu jira malee quuqama uummataatiin waan raasu miti. Rabbi duuba jira jechuudha dhugaa keenya duuba. Kanaaf shirri isaan duuba jiru ifadha. Kan isaan hoogganu mataan bilxiginnaa Abiyyi Ahimad beekamtii isaatiin ala biyya kana keessatti wanti ta'u tokkollee akka hin jirre beekamaadha. So wanni isaan gamaa gamanaa warreen caffee Oromiyaa keessa jiran warreen paarlamaa keessa jiran liivii seenanii dubbataa jiran maan Abiyyi bilisa baasanii warreen isa jalaa rukuchuudha kan barbaadan. Shimallis Abdiisaa haa ta'u Abiyyi Ahimad haa ta'u nameen biraa Oromiyaa waggootii arfan darbe kana keessatti du'aatii uummataa keessaa harka qaban namuu kan itti gaafatama jalaa ba'u jiru. Abiyyi waan as keessaa bilisa isaan baasu bilisa isa baasu hin jiru jechuudha. So yeroo kanatti yeroo qe'een bilxiginnaa wal shakkii guddaa keessa seene kanatti mooraa qabsoo Oromoo irraa waan guddaa teegamaa tokko ta'uu walii hojjechuu yoo xiqqaate siyaasa keessatti diinii dhaabbataan hin jiru. Namoota utuma waan guddaa walirratti hin godhin gamaa gamanaan wal balaaleffatan tasgabbiidhaan ilaaluu barbaachisa jechuudha. Waliin hojjechuu barbaachisaa jechuudha. Kanarraa maal hubanna dhugaan Oromoo ba'aa akka jiru. Kan dhoksaatti hojjetan ifatti ba'aa akka jiru. Kan dukkana keessatti hojjetan akka addunyaan argutti ofumaafuu wal saaxilaa akka jiran hubanna. So tokkummaan hojjechuu wal bira dhaabbachuudha kan barbaachisu. Mootummaan kun immoo dhiyootti akka jigu wanni sobarratti ijaarame ni jiga. Wanni dhugaa of keessaa hin qabne ni jiga. Tokkummaan hojjechuun barbaachisa wal bira dhaabbachuun barbaachisa. Sa'aatiin wal cinaa dhaabbannu sa'aatii kanan jedha. Jalqabumarraan mootummichi gaafa hundeeffamuu fi hojiitti seenu shiraanii yoo argitanii magaalaa Finfinneetti dabalatee haga naannoo Amaaraa keessattis hooggantoota sodaatan yookaan aangoof warra wal shakkii keessa seenan wal fixaatii wal ajjeesaa kan isaan as gahanii har'a dhugumaa yoo argite kunoo mootummaan Abiy yookaan gareen Abiy jechuun bilxiginnaa keessa mootummaa bilxiginnaa kan Oromiyaa kana Shimallis faan harki isaanii dhiiga akka ta'e abbootii gadaa karrayyuu akka ajjeesan karaa namoota kaanii himee jira. Yeroo adda addaatitti Angaasaan faa Taayyeen faa bahanii abbootii gadaa karrayyuu kan ajjeesee mootummaadha saboota Amaaraa Oromiyaa keessa jiran kan ajjeesee mootummaadha gaafa jedhu Abiyyiin jara kana diinatti godhee jirachuudha. Jarri kun harki isaanii dhiiga akka ta'e akkatti gaafataman uummati Oromoos uummati naannoo biraatis jara kana bakka argatetti gumaasa akka baafatu akeekanii jiru. Kun maal sitti mul'isa? Jarri kun ofii yeroo kaanitti waliin yakka hojjetanii boodammoo yakka kana yakka mul'ate kana shiraaf jedhanii yakkoota hojjetan kan ebeluu kana godhe ebeluu sana godhe kan jedhu yakkoota waggootii arfan darban kana keessatti raawwataman ebeluu balleesse jedhanii yakka kana walitti haqachu
argachuuf akka warwaadan sitti mul'isaa jechuudha. Wal dorgommii dinagdee keessa kan jiran gareen adda addaa olola walirratti oofu wantoota adda addaa walirratti deebisan kun wal dorgommii dinagdee daldala keessa kan seenanii jiranii daldala kan albuudaa kan simmintoo kan jimaa kan sukkaaraa wantoota kana wajjin wal dorgommii keessa jiranii kun maali biyyattiin tasgabbooftee deebi'anii mootummaa ta'uu akka hin dandeenye waan beekaniif saammatanii booda gaafatti gaafatamummaan dhufee ittiin of ijaaranii ittiin jiraachuuf kana waan haala mijeeffatan natti fakkaata. Jarri kun garee maafiyaa gaangistariidha warra wal ijaaree saamicha wal ijaaree nama ajjeesuun barcuma isaa tursiifatutti dinagdeen of ijaaraa nama isaan jala dhaabbatu immoo dhabamsiisaa kaan immoo horiin bitaa as gahanii har'a yakkoonni sun ifatti mul'achaa dhufaniif yakka sana walitti haqachuuf waan fiigan natti fakkaata malee waan amma dhuguu mootummaan gareen Abiyyii fi kan naannoo Oromiyaa Shimallis fa'aa gidduu jiru wal haleellaan jibbeessa walirratti oofuun maqaa wal balleessuun waanuma jabaate natti fakkaata. Carraan akkasii mooraa qabsoo Oromootii fi faayidaadha qabdi jedhee yaada itti fayyadamuudha qaba. Mooraan qabsoo Oromoodha waan kana keessatti tokkoon odeeffannoo gamalachuu jiru wantoota ta'an hundumaa argachuun waan danda'amu natti fakkaata. Sanarratti namoota ijaaranii odeeffannoo achi jiru sana luqqifachuu shira isaan hojjetaa bahan haala isaan itti deeman maal akka isaan fayyadaman tarsimoo siyaasaa shira isaan hojjetaa jiran akkamittiin mooraa qabsoo Oromoo faaluuf shira isaan hojjetan kana hundumaa tarsimoo isaan baafatanii socho'an wantoota sana odeeffannoo mana sana keessaa argachuun sa'aatii qaawwee kanatti waan gaarii natti fakkaata. Qondaalonni bilxiginnaa har'a miidiyaa hawaasaa irratti waan quuqama uummataa qaban fakkaatanii foggalan kunneen cubbamtoota. Miseensi bilxiginnaa Oromoo itti daba hin hojjenne hin jiru. Yoo xiqqaate miseensa sirna Oromoo dararaa jiru kana ta'uun cubbuudha. Kan biraa darbee ammoo kallattiidhaan gidiraa amma uummata Oromoo irra gahaa raawwataa fi raawwachiisaa jiru. Kanaafuu Hangaasaa Ibraahim garee Shimallis Abaaraa garee Abiyyi Ahmad immoo faarsuun yookiin Taayyee Danda'aa garee Shimallis Abdiisaa seexan fakkeessee garee Abiyyi immoo ergama rabbiitiin wal bira qabuun of gowwomsuu irra darbee fiixee doofummaa isaan irra jiran agarsiisa. Namni quuqama uummataaf dubbatu yookaan namni uummataaf quuqamu fedhii mataa isaan kaasu dhimma simmintoo dhimma caatii daldala caatii yookaan jimaa dhimma ani viillaan qabu harka duwwaadha harka qullaadha jechaa namni uummataaf quuqamuu hin danda'u. Otoo quuqama uummataatiif ta'e uummata Oromoo giddugaleessa Oromiyaatti lixa Oromiyaatti baha Oromiyaa fi kibba biyyattiitti iddoo garaagaraatti uummata Oromoo ajjeefamaa jiru. Ajjeefamee daandii irratti gatamaa jiru. Iddoo adda addaa bosona keessatti gatamaa jiru. Bishaan keessatti gatamaa jiru. Waa'ee isaaniitu dubbatama ture. Uummata mannee irraa gubatee uummata abbaa filmii hidhamanii hidhaa keessa jiran inni kaan immoo gadi baafamee akka bineensaatti ajjeefamuuf dubbatama ture. Quuqama uummataaf dubbachuun immoo har'a miti kan jalqabu otoo uummata Oromoodhaaf hin quuqamu ta'e gaafa booranni ilmoo namaa akka sangaatti camadee ittiin qotu gaafa hongeen boorana harka duwwaa hambisee uummanni booranaa waan nyaatu waan dhugu dhabu gaafa sana uummataaf quuqamuun dubbatama ture. Gaafa sana hundumtuu cal jedhee afaan qabatee taa'a gaafa Baalee keessa hongeen uummata fixu gaafa Harargeetti uummanni beelaan dhumu sanarra darbee gaafa uummanni milishaa fi humna waraanaa poolisii humna addaa Oromiyaatiin bakka adda addaatti ilmi namaa rasaasaan guyyaa adii balleessaa tokko malee manaa gadi waamamee ajjeefamu dubbatama ture. Kana hundumaa yeroo dubbachuu hin dandeenyetti tarii wanti isaan qeeqanii baasaniiru yoo ta'e ajjeechaa abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwatedha. Inni kunis ittiin wal sakaaluudhaaf ofii isaanii fedhii dantaa mataa isaanii eeggatanii dantaa mataa isaaniitiif ittiin taa'anii namoota sana faana tadaraaddaruudhaaf yookaan immoo nigosheet gochuudhaaf waan kaasani malee
dhimma uummata Oromoo miti kan isaan haasa'uudha barbaada. Waa'een uummata Oromoo isaan quuqee miti. Dhimmoota tokko tokko shira siyaasaa adeemsifamaa jiru uummata Oromoo irratti godhamaa jiru. Abaluu akkas godhee abaluu akkas ta'e inni jedhanii icciitii keessoo keenyaa hin baasiin waan ati barbaaddu sii goona dantaa keessi eegna. Simmintoo soo barbaadde sheerii keessa galiiti simmintoo daldalii nyaadhu waan akkasii akka jedhamu barbaadeeti malee dantaa uummata Oromoof yookaan wanti uummata Oromoo irratti sa'aatii kana godhamaa jiru isaan quuqee warra dubbatan miti. Walumaa galatti dhimmi isaanii dhibeen isaanii dhukkubbiin isaanii dantaa dhuunfaa isaanii karaa kamiin eegsifatu karaa kamiin maqaa uummata Oromootii fi shira godhamaa jiru waan beekaniif akkamitti duroomu icciitii kana gadi qabaa jedhanii akkamitti duroomuu fi aangoo siyaasaa barbaachisu akkamitti qabachuu akka danda'an ittiin haala mijeeffachuuf negotiate gochuudhaaf malee waa'een uummata Oromoo isaan quuqee dubbachaa hin jiran. Kana akkasitti naa qabadhaa ani akkasitti nu wadha jechuudha. Lammaffaan siyaasa bilxiginnaa duuba shirri jiru konspirasiin ofumaaf walii isaan irratti konspirasii geggeessaa jiru. Lammaffaan immoo aangoo barbaadaa jiru ofii isaaniiti. Isa tokko iddoo tokko kaasanii waan argachaa jiran aangootti fayyadamanii waan argachaa jiran beeku. Benefitii argachaa jiran inni tokko waan godhachaa jiru waan wal beekaniif akkamittan achi darbee ani uummata kana bazabaza akkamittan dinagdee hawaasa kanaa akkas godhaa jedhanii waan yaadaniin ala konspirasiin biraa qaama biraatiin konspirasiin geggeeffamaa jiru hin jiru yookaan immoo shirri xaxamaa jiru hin jiru. Ofumaaf fedhii dantaa mataa isaaniitiif jecha shira ofirratti walirratti xaxaa jiru malee waa'een uummata Oromoo isaan dhibee yookaan immoo qaamni biraa konspirasii isaan irratti hojjetee waan geggeeffamaa jiru miti. Qaamni biraa haala taa'ee waan shira isaan irratti hojjetee wallabbiin kun uumamee yookaan immoo bilxiginnaa Oromiyaa duuba shira addaatu jira waan nama jechiisuu hin qabu. For the sake of their personal need, personal interest kana giddugaleessa godhatanii walirratti ka'aa jiru malee konspirasiin isaan irratti geggeeffamaa jiru waan jiru natti hin fakkaatu. Akka dhaaba tokkotti konspirasiin isaan gidduutti geggeeffamaa jiru hin jiru. Isaan walii tolanis wal diiganis nuti isaan irraa waan eegnu hin qabnu. Oromoon akka Oromootti mooraan siyaasa Oromoo sababii isaa walii galuu didaniif kanan buufadhaa jedhee waan irra eeggatu hin qabu. Sababni isaa iyyuu isaan booyyeef karkarroodha. Lamaan isaaniiyyuu quuqama uummataa of keessaa hin qaban. Waa'een uummataa isaanitti dhaga'amaa hin jiru. Ammas ejjennoon Oromoo akka Oromootti mooraan Oromoo akkam ta'uu qaba? Yeroo hundumaa alerti ta'uu qaba. Yeroo hundumaa tarsiima'uu qaba. Yeroo hundumaa uummata giddugaleessa godhatee socho'uu qaba. Tokkummaan jiraachuu qaba. Wal dhageettii ilaaf ilaameen jiraachuu qaba. Ammas milkaa'uu kan danda'u mooraan siyaasa Oromoo. Gargarotoon faca'in tokkummaadhaan garaagarummaa akka jirutti dhiifamee rakkoon keessoo dhaabaa akka jirutti dhiifamee ilaalchi uummatummaa ilaalchi sabummaa dagaagee uummata Oromoo uummata rakkataa jiru uummata dararamaa jiru kanaaf maal gochuu dandeenya isa jedhu irratti alert ta'uun barbaachisaadha. Lammaffaan immoo weakness isaan qaban akka yookaan immoo dadhabbii isaan qaban akka bu'aatti itti fayyadamu as a benefit. Yeroo isaan walitti bu'aa jiran kana yeroo isaan yaada isaanii wal faalleessaa jiran kana wal faalleessuu isaanii Oromoon akka advantage itti ilaallachuu qabu. Mooraan siyaasa Oromoo advantage dha. Yookaan immoo akka bu'aa wayiitti ilaaluu kun barbaachisaadha. Sanatti gaappii sanatti fayyadamee mooraan siyaasa Oromoodha waan hojjechuudhaa qabu. Akka uummatummaatti akka hawaasaatti waan hojjechuudhaa qabu hojjechuudha. Yeroo itti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo nama gatee deemnaan duubatti deebisuun baay'ee rakkisaa waan ta'uuf jechuudha. Kanaaf yeroon akka har'aa jiraachuu dhiisuu danda'a. Yeroon kana caala badaanis yeroon kana caala gaariinis dhufuu danda'a. Yeroo itti fayyadamuu qabnutti waan gochuudhaa qabnu yoon goone ta'e boru duubatti deebine hayyotoo akkas goone waan jedhamu hin jiraatu. Kanaaf ammas mooraan siyaasa Oromoo always haalli amijatu isaa mijachuudhaa baatus strategic tarsiima'uun barbaachisaadha. Aligned ta'uun barbaachisaadha. Waan taayimilii waan gochuudha yerootti waan gochuudha qabamu gochuun barbaachisaadha. Yeroon alert ta'uun barbaachisaadha. Kanaafi
mooraan siyaasa Oromoodhaa ammas waan itti irratu qaba. Waan baay'ee akka siyaasa Oromootti waan itti irratee jiru qaba. Kanaaf wantoota kana ilaameedhaan wal ilaalanii wal sirreessaa garaagarummaa walii dhiphisaa adeemanii waan jirummaa advaanteejii godhatanii itti fayyadamuun barbaachisaadha yaada jedhuun qaba. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophii hubannoo beektotaa keenya kan har'aaf qabanne kanumaan gammaati nama torbanii nuunaa jedhu waan nu caqastaniif ulfaadhaa horaa bulaa. raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar.